سكوشش مياتراي قدلو البيلو مايتو ازنتون كمدل دايما يسستو يا رجال بتشوف هدون بربادات ترى فيسبوك راه يتبريسان ترى يعني رجال بتشوف قيادة كانت بستيجي هادين ترى سو الحمد لله واني ربي براد وفتني بيتا يومي يوتانان نمرتويتي واني سبراد وفته أكتسا فيسبوك راه تيرو بريسان ترى أركشون دردبة أكتسا تعرف تكجمع تيك توك تين بريساتي فين ترى سو سلام تاول غافني وان براتا كاسو جناسوني السلام عليكم انجيني وعليكم السلام اختي ولا برنو انجيني ني يادا كسمي سو كسي ان شاء الله تعالى اكستوري تبودا سلام تانجيني ولد بسنه چونغو ياسا تبودا ني خاول غورني خون وان ادات يجور بعد دو بريدا دا امانتين اسلام الله وني يمتو كنا يادا دغايچون خابودا صح نمني سو ولي فلال انتي ول جالني چون خجيبا صح هناف مي درغغوتا في شمرن كينيا هنغرا بولتيتي دفا جينيف امستي قبض مالي ميغا بابستي واي خنارت دامسي نانكا بكولي غلاتي دوبرتي لك ارجع جالتن ارجع سنيفتاتي جاللي دوغاد بچو بولتي بودا دوغاد بچو ناو سميان ارجع ني خاول غورن بودا جاللي كينيا توفي درن اماس ايغا ولا غربو درن توفي چودا يعني دبلات مدي ما جري چودا الحمد لله خناف فكينيا غدا دوغاد بچو سميان سنيفتات جيتي يادا شمران كينيا في جنجنا دا يروتي سن هنغوبينا دا نما سنيتي هتوكو غافي غافا دبليسا يانا فوتا يوني أكنا كجوتي نجيجين سيجله تنافو جالل وني جاماني خابودتي جنتي خنفرانوتي وجيري ساغر جرا الحمد لله كسم سميتي سو سنيف خنا جنة دوسا كان فكات ميغا في غما سمياتين دبرسا اكاسي ميغا غاف مخنا والفكاتو امغا استاذ بيانا كجيتي نمني اكو مشاريع سنتي وسو يرو ولدا غوبيرو تبچو سونتاني yoo haa obboleettiyya akkana akkanaatiin si barbaada akkami hayyamamtuudha jedhaniituma karaa gabaabaan gara waan dhugaa sanis seenuudha jedhanii garuu hama kanatti xiqqoo rakkoon gama dubartii jirtu daftee hayyamuu dhabuufaa haa kun ammoo dhiira akka inni yeroo dheertutti fudhattu godha meedhaamsi shamarraniif qabdu waa'ee kanaatiif maali nama dhugaan deemuu fi haala adda baasanii akka danda'anii fi akka gizee ta dhugaa arkan biran kunne meedhaamseeti qabduuf maali mee shamarran keenyaaf dhugaa dubbachuudhaaf nuti shamarran akkuma uumamaatittu waan tokko osuma feenu akka waan hin feenetti yeroo itti korree kaane gaafa dammootiin waan sun nu darbee yeroo itti gaabbinutu jira waan ta'eef jecha waan rabbiin namaaf kenne carraa sanuuf dabarsoo soo dhiifame wanti sun na baasa naaf ta'a jaaladheera rabbis ni jaalata yoo jedhameen ta'e waan sanitti osoo seenanii gaarummaan qaba jedhee yaada sababiinsa umrii ofirraa fixuunis faayidaan qabu umrii ofirraa fixuu bichaa osoo hin taane yeroo dargaggummaa kana keessatti gara bultiitti seenuullee bareedduudha waan taateef jechuudha kanumaafuu carraa qabdanitti fayyadamaadhaan isiniin jechuu barbaada akkasii hedduu galatoomii gabaabdumatti wanni sumayyaan jettee akkuma arabninu dubartiidhaaf as sukuutu jawaab jan callisuun sii deebisaadha jedhanii kanaaf dhaamsa bareedaa nu dhaamtee hedduu galatoomii anis sagantaa tana kan qopheessee isin wajjin ture dursaa Abduu Jaliil Ijibtii Kaayirorraay baay'ee galatoomaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Daawwattoota keenya egaa kabajamoo jaallatamoo kana fakkaata dursaa irra gaa intervuulaan dukkeen irraa kaasee ture. Sawuntis gara manaatii deemaatii jirra alhamdulillahi masgiida biyya Masrii keessatti barootan kumaatama lakkoofsisee jechuudha masgiida Amr ibn Aasitti salaannee anaa fi giftii dureen tiyya deemaatii kan jirrudha. Daawwattoota keenya egaa warri chaanaala kanaaf haaraa taatan anaa fi giftii dureen tiyya jechuudha. Mubboleessa isaanii kafuudha Arabiyaa deemee fuudha didee ijoollee 18 deette mana dheeratti ijaaree mana mootummaan irraa diigee mootummaan diine mootummaa irraa diigamaa jira manni irraa dulloomee diigamaara mucaasaan dhabanii mucaan kun gaafa isaan biraa bahu garam deema jedhee bahe wallahi bakka kana deema jedheen baane baheetuma dhaba baheetuma dhaba.
maqaan isaa Taajuu Shee Abdurrahmaan Tusooti. Taajuu Shee Abdurrahmaan obboleessi kee obboleessi maqaan keessan Abdulmubiin Shee Abdurrahmaan. Obboleessi kee Abdulmubiin biyya baqaa keessatti ka waggaa 20 waliin argin kunoo si barbaadaa jiranii humnan qabanii dulloomanii akka gaaf manaa bayanii sanii miti asmaraa turanii Oromoo bilisoomsuuf as keessatti ilmaan qabanii jireenyi biyya kanaa baay'ee ulfaataadha. Haadha teessan sirratti abdatanii duraan ta'aa jiranii amma eega ati deemte eega ati dhabamte haadha teessan qalbiin dhaabatte gargaaruuf humnan qabanii waa erguuf birriin qabanii haadha teessichi badaa jirti isaan illee dhama'aa jiranii maqaan isaa nu jettan Taajuu Shee Abdurrahmaan. Taajuu kenna yoo akka carraa Yaman kana jiraatte Sumaalee jiraatte Suudii jiraatte yoo akka carraa sagalee kenna kana dhageette sagalee kenna kana dhageette Taajuu Shee Abdurrahmaan harmeen tee rakkoo hamaa keessa jirti gargaarsa feeti du'aayii feeti nama gabbaasu feeti nama ol deebisu feeti obboleewwan kee hundi kun dulloomanii kun lubbuun hin jiran hin beeyta warra keessan keessa ka xiqqoo humna qabu simaa haadha keetti dawwalii gali ijoolleen Suud Arabiyaa jirtan karaa Yaman kana jirtan nama Taajuu Shee Abdurrahmaan jedhamu yoo du'ee jiraate du'aa isaa yoo jiraate jiraachuu isaa obboleessa isaatiif haadha isaattu barbaada nu dawwala lakkoofsa keessan itti himame. Lakkoofsi kiyya duwwaa 11 duwwaa 20 qabadha lakkoofsa isaanii qabadha duwwaa 20 11 24 23 65 kanaani ijoolleen keenya ka karaa Suudii kana jirtan warri Sumaalee jirtan Yaman jirtan Suudii jirtan nama Taajuu Shee Abdurrahmaan jedhamu warri Keeniyaa jiru biyya kamuu jirtan Oromoon addunyaa kana jirtan nama Taajuu Shee Abdurrahmaan jedhamu obboleessa nama kanaati itti agarsiisa dhalata godina Arsii Bahaa Arbaa Guuguu aanaa jajuuti mana teessoon isaa dheeradha biliif namni argitan waggaa 130 biraa deeme harmeen sun nama guddaadha harmee waggaa 135 kan damuu qabdu halkanii guyyaa waa'ee isaa booyaa cinqamaa jirti bilis namni argitan nu barbaada isinin jenna isin ijoollee meeqa qabdan? An amma asitti ijoollee 2 qabu. Hayyee. Biyyatti ijoollee mucayyootiyaa wajjin ijoollee 7 qaba. Biyyatti ijoollee 7 qabdanii? Asitti hoo? 8 qaba. Walii gala ijoollee 8 qabdanii? Ijoollee 8 kanaa wajjin 10. Jaartii meeqa qabda? Jechuun ijoollee mucayyootiyaati ijoolleen cinaa. An 2 mata biyya jiran amma. Mucayyoon tiyyallee manmukii jirti. Qabsaa'een jaartiin daddabalatamaa 2-3 godhatan 4 of tulu. Sunuu qabsoo keessa dhalattee haadha tiyya guddisee amma immoo isiinuu nama guddisuu dhabdee biraa deemnee hundi kennuu akka nu birmatan barbaanna. Lammaffaa biyya kana keessatti ani umurii kiyya kanaan kunoo jireenya dadhabee manni kiraa qaalee biyya kana immoo biyya keenya wajjin tuttuqaa qaba. Biyya kana rakkoo keessa jira. Oromoon addunyaa gubbarra jirtu hundi akkanaa birmatan barbaada. Biyya kana akkana baasan biyya sadaffaa haala jiru haala hin beekanii warreen gaafan ani iltara bahu na beekanis ni jiran Kanaadaa kanas ni jiran Ameerikallee ni jiran na quba qaban maqaa qaama jijjiiramaa jedhulleen baay'ee mana hidhaa keessa tursiisanii kana hundaa'uu Oromoon tun akkanaa birmattuu Oromoon walii birmannee mana hidhaa iltara kana keessaa lubbuun nu bahuun waan guddaadha. Eega bahee immoo ijoollee 2 kunoo ka amma na fuuldura taa'u kanaafi mucaan tokko kan narra xiqqaatu jiraan jaruma kana bakka kaa'u wallaalee amma jaruma kanaaf jecha naa birmatanii akka biyya kanaa na baasan barbaadan illee haati tiyyallee rakkoo keessa jirti anillee rakkoo akkanaa kana keessa jira isinii jedhu. Oromoon addunyaa tanarra jirtan. Mee akka carraa namni dhaga'e isin gargaaru yoo jiraate silkii keessa inni deebi'aa itti maafanuu keessa. Silkiin kee duwwaa 20 11 24 23 65 20 dhageettanii yoo obboleessa isaanillee argitaniif yoo gargaarullee barbaadan lakkoo isaanii kana dhugaa rabbi dubbachuuf yoo ta'e namni kun nama Oromoo jecha jireenya ofii dhiiseetiniin asmaraa turedha qabsaa yaa ganamaati
والله باقي هاللسان كيف يربي كانت وقارب باقي ألفاتا يسنقله أنا اللي أقوم نكيا يرو وهي باتي تكفل مكرامنا راكفنا تريد الدبل إذا تجرين كواجرين نبي كانت باقي كالايرا ونون دباليرا كرامنا دباليرا ilmaan qabani masruufa qabani haadha manaa qabani akka ijoollee biraa amma osoo jaartii akka nama dirra kanaa nuyi taate jaartii dalagaa ergatee mana madaami jiraachuu danda'a isaan nama guddaadha haati manaa isaanii akkasi dalagachuu hin dandeettu jechuun nama guddaa aramni fudhattu dalagaan hin jiru san irrattuu hin dhukkuba kanaaf fedhis abbaan rabbiin isinii laaffise nama kana bira dhaabbadha osoo haadhuma isaatiillee waan bunaan bitu innu iyyuu nama kaddama nama du'aa irraa fudhatanii nama abbaan uu ta'u san irraanuu haati jalaa rakkatte yaada keessa jiran jechuudha. Ufillee rakkatanitti haatillee jalaa rakkattetti bakka itti rakkatan dhabanii biyya baqaa keessatti rakkoo keessa jiran jechuudha. Haadha manni irratti jigee nama ol baasu gad deebisu hin qabdu jechuudha. Isinii galee miti. Kanaafi hundumti keessanuu nu ijoolleen afaan Oromoo dubbatu hundi keessanuu bira dhaabbadhaa nama kana waan dandeettanii bira dhaabbadhaa tumsaa fi lakkoofsa isaanii isinitti himanii jiru. Hundi abbaa keessan jaalattan haadha keessan jaalattan akka haati keessan umrii isinii dheerattu barbaadan viidiyoo kana sheer godhaa. Sababa ati sheer gootuun yoo namni tokko bilbilee fi aboo ati haganumayyuu deddeemtee asliifaa birallee deemtee buna dhuydu harmeete tamana gabbaa hundan san gargaara jedhee namni bilbilee fi sababaa keetiin namni haadha isaa sani isaanii kana waan bunaa ergeef waan shaayii ergeef jedheeti inshallah manni gubbarra qorqorroon deegame qorqorro wanta jalaatu diigame naan jedhan jala biyyeen jala anamma osoo qorqorroo taate silaanuyyuu isinii itti laxxabsiisa hordoftoota kiyya wajjin biyya jalaatu diigame birrii meeqanii ijaarama bada wallahi amma osoo mucaan sun argame ni ijaarra jenna amma waanuma qabnu waan isii gargaaru malee amma namni biraan jiru mana kanaan hordoftoota kiyya wajjin isinii ijaaruu yaala dandeenna faamilii ijaaruu fi mana haadha nama kanaa ijaaruu dandeenna in mokkir asli si waliin jirra mokkoriyoodhaan jettan ani ittuma seena rakkoon qabu hin dandeenna warri tiktok illee as jirtanii warri facebook illee jirtan as nama 600 jira as nama 800 jira dandeenna ijaaruu fi mana haadha isaanii namni haadha teessan jaalattan haadha umrii waggaa 135 qaba namni kun hin dandeenna hojjettan hundi keessan sheer godha hundi keessan koppilinki godha hin dandeenna jaalfadii dhuunfaa hin dandeenna jedhaa jiramu jaalfadii dhuunfaa bulee walee hin dandeenna wallahi ta'uut gin hin dandeenna jetti ijoollee hin ijaarra jedhaa jiran oromoo inshallah haadha keessan himan ijaarra jedhaa jiran ameerikaa namni isin baafna jedhaa jiru jiru isin ameerikaa deemu barbaadda moo kaanaadha bakkuma ani yoo rabbiin na tolcheetiin biyya kana biyya ijaaradheen qabu mana takkan qabu ani gabae gaara keessa deemaa bahee maneedhaa ture waa takkan qabu waan dhaggaluun qabu bakkuma silaa yoo inni nageessu sanu yoo inni irraa osoo fuudhanii bakka takkaan nagaanii ijoolleen maan tun akka barattee naa guddatu barbaada an amma umrii kiyya kana deemee biyya faranjii dheen dalagadhee yaanne ijoollee tan achi baasee wanni kun iltara irraa boon kiyya yakrujul hajjal almayyiti du'a irraa hijraa baasee mucaan moo maashaallah bareeda hin qaraa yuuzame amma reefuu qaraa jira seenaa wajjin qaraa asitti shees maal irra qaraa maa seenaa wajjin hin qaraa fi achi baaba shiree dhibe nama achi geessitu yeroon ollatti qaraa jira kuna een maqaan isaa durees intala bareedutu qabaatee kennu saddeetaan kanaafuu biyya kana akkana baasan oromoon isin amma rakkinaa dhuutan moo mucattiitii dooyii dhuutan shakkee badargeessa mana fidee dhuutan boo'ina bakka oromoon isinii ijaarti inshallah rakkoo dhiisan oolu mucattillee maal mucattiin teennaa eessa dheettee miti gabbara hin qabatanii sodaata inshallah asirraa baanaan gabbaraa miti warqii si badhaaf naatu Ameerikaan warqii dha'e wallahi ameerikuma tana nu hageessanii ijoollee jaartii bada na nyaatu mana dhaadhafe wallahi inshallah warqii ijaarraa doktorummaa tantee doktorummaa olaantu rabbi si haa godhu si haa urgeessu addunyaa kanarratti si haa mi'eessu ka si laale dhagaa nama reebi rabbi haa taasisu nama dhagaa laale namni nama dhagaa laale sheekon sheerriyaadillee hin dhagaani waan kana isaanillee waa hundaanu nu bira jiraachuu qabanii amma eega dhufeeyyuu ani quraana qara sheerriyaad birattee tafsiirallee qaraa jira wallahi buluuga tafsiira riyaada qaraa jira asumatti eegaltanii asumatti eegalee waggaa 40 quraanatti deebi'e maashaallah buuftanii
إيه أما تفسير إيه وتنقبوهني أما اللي ردي بنا كسيت قوتو تكانوا قالوا ردي بأجره ربي ور ربي نغرغار ربي سان غرغار ربي نما غرغارو آمين إن شاء الله إسنا غرغارو آمين نما غرغارني بيكنا اللي أكنا باسم بربادا سبونسر أكنا تو رومون الدنيا رجل رومون أمريكا شيء ناصر حمزة فا أما شيء ناصر حمزة فا أسيتو يدبسه بالبلسان رافض إن الرأكاس وجدني الرأكاسني يرو أكانت أمريكا نما وتكان وسوجو التي يتناجم تني نبرسي سني بريدة أنيون في اللي هذا يقول مثلا الرأباسني على وجه كجيء كف يقول لنا ما قبلني يقول لنا ما قبل يقول لنا ما كان وجه سنرفع ولت الدولار رقم قرانينا إيه بس هنقول إن شاء الله ربي ندين كبر ربي كبرت ربي كباتنا بريت قومودات دولار رقم قراني كان عند إسحاق من الواحد ورمم والله وان أبدين كبدو ورمم الدنيا كنا نمشي أحمد بروجي أنتوك أحمد كدير برو بيدا نمني بالبلنا كن كانا در ماتي هون دبازيا أوكي بالبلنا راكاسو دينا لولا مالي أنا متي تشنيتي هون دبيسن تقولوا رندا جالا كيف سنغافو توري لا والله ورمم أرسي مالي أكمل تورمم ما يسامل لنا ما تقول أبو إجانو أرقام بير أحمد بروتي مغان ذا أحمد بروتي كندا يا إن أمريكا تا أوكي بالبلة سالة ما كندا تناقين أما اللي بالبلاد إنما تكنن إنه سباسة اسمه سان كرتون أجي أنا أحمد كدير بروتي إن هيلا